haga irratti yeroo bilbila keessan paaswordii yookaanis immoo paatarnii isaa dagattanii jettan gara mana elektirooniksii deemuun qarshii 200 baastanii bansiifatu taanaan dogoggora cimaadha. Sababni isaa isteeppii salphaan isinitti agarsiisu kana hordofuun bilbila keessan paaswordii isaa dagattanii jirtan haala kanaan banachuu dandeessu. Kanaafis immoo akkaataa ittiin wanta kana gootan isinitti agarsiisuun dura viidiyoo kan laayik gochuun guyyaa tokkoof immoo fooraayit kiskaadha. Kanaaf isteeppiin jalqabaa bilbila keessan paawar ofii gochuu waan ta'eef paawar batanii akkasumas vooliin batanii keessan lamaan isaa bataniiwwan sadan argaa jirtan kana wal faana gadi qabdanii yeroo isa sekoondii muraasa turtanitti bilbilli keessan iskiriinii isaan dukkanaa. Kanaafis immoo yeroo sana daftanii quba keessan bataniiwwan sana irraa kaasuun paawar batanii akkasumas batanii ittiin sagalee ol qabdan yeroo isin gadi qabdanii turtanitti gara Android coverii keessanitti isin fida. Kanaafis yeroo kana kaastanii iskiriinii keessan qubaan tuttuquu waa hin dandeenyee fi batanii ittiin sagalee ol kaastan fayyadamuun gara oliitti akkasumas kan ittiin sagalee hir'istan fayyadamuudhaan immoo gara gadiitti deemu dabalataanis paawar batanii keessan immoo akka okeetti fayyadamuu dandeessu. Kanaafis voolium daawunii keessan haala kanaan tuquudhaan oopshinii faaktorii riseetii erga keessanii booddee paawar batanii keessan fayyadamuun okee ni gootu. Ammas gara peejii kanaatti gaafa inni isin fidee jedhu voolium daawunii keessan al tokko tuquudhaan faaktorii riseet kan jedhu erga keessanii booddee paawar batanii keessan tuquudhaan okee ni gootu. Yeroo sanatti sekoondii muraasas piroosesii godhee yeroo inni faaktorii riseet kompiliitii isiniin jedhu haala kanaan riibuut siistem kan jedhu haala kana erga keessanii booddee paawar batanii keessan fayyadamuudhaan okee ni gootu. Yeroo sanattis bilbilli keessan automaatikaalii riistaartii ta'uun paaswordii yookaanis immoo paatarnii sila dagattanii jirtan sana haala kanaan irraa isiniif kaasee akka isin bilbila sana deebistanii fayyadamtanii fi isin gargaaruu danda'a jechuudha. Garuu immoo siistemni kun bilbilarraa gara bilbilaatti adda adda waan ta'eef yoo isteeppiin kun isiniif hojjechuu dide gara yuutuubii deemuudhaan moodela bilbila keessaniidhaan sarchii gootanii daawwachuu yookaanis immoo oopshinii isin biraa qabdanii garuma mana elektirooniksii deemuudhaan bilbila sana bansiifachuu dandeessu jechuudha. Namoonni tiippii kana jaallattan immoo fooloo gochuun dagatinaa.